bandira Itoophiyaa jalatti odoo sirri Itoophiyaadha kun biyya hundaaf walqixxummaadhaan sabaa sablammoota uummata Itoophiyaa walqixxummaa mirgaa isaanii mi'ee dastuurri odoo addunyaa irratti kaa'amee jiru namni bandiraa jala qalamaa jira. Mallattoon si oola anis biyyaan qabaa. Impaariyaa Itoophiyaa haqa dhabeettii keessatti hacuuccaa fi shirri dalagamoo akaakuu fi abaabayyuu gita bittoota ilmaan habasharraa wal dhaalaa yoo nagahe. Shirri uummata guddeessa Oromoo irratti garee ifirratti amantaan qabne wayyaaneen geggeeffamaa jiru ammoo akkaan hammaataa jira. Imaammata qoqqoodanii bituu kan hordofu sirni gita bittaa ilmaan Tigraay wayyaaneen duula golgaa garee goolessituu poolisoota addaa naannoo Somaalee jiruun uummata Oromoo irratti baneen lammiilee Oromoo irratti yakka seeranis tahee seeran gaafachiisaa hojjetee jira. Ummanni Oromoo nagaa jaalatu akka jibbamuu fi ollaa isaa waliin nagaan oolee akkan bullee wayyaaneen rafee buleen beeku. Sodaa fi jibbeensa ummata Oromoo irraa qaburraa kan ka'e ummattoonni ollaa Oromiyaa jiraatanis sodaa fi jibbeensa wal fakkaataa ummata Oromoo irratti akka horataniif sirni wayyaanee shoora guddaa taphatee jira. Gochaaleen dhiheenya kana bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti ummata Oromoo irratti raawwatames kanaaf ragaa guddaadha. Shira walitti bu'iinsaa mootummaan abbaa irree wayyaanee bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi Somaalee jidduutti dhalcheen lammiilee Oromoo irraa balaan dhaqqabee ulfaataadha. Badiin ulfaatan ummata Oromoo irratti naannoo shanii keessatti raawwatame ija seera fi haqa qabu qofaan yoo ilaalamee fi kanneen badii kana keessaa qooda qaban murtii gita isaanii argatan qofa madaan Oromoo fooyya'uu kan danda'u. Itoophiyaa shirri keessatti hidda gajjabeeffatee fi cubbuun ummata Oromoo naannoo shanii keessa jiraatu irratti raawwatame qaama haqaa fi walabaa taheen ilaalamee murtoo seeraan goolabamaa nama jechisiisuu baatus wanni dagatamuun qabne garuu ummanni Oromoo akkuma tokkummaan wal cinaa dhaabbate kanatti shira gubbaa kaasee hanga gaditti isarratti dalagame kana waloon akka dhaddacha seeratti dhihaatu taasisuu qaba. Biyya alaabaa takkaan bultu keessatti ummanni qomoo tokkoon bifa kanaan miidhamuun yakkaa fi akka laayyotti khasaaraa dhaqqabe sirreessuun kan hin danda'amne. Ajjechaan suukanneessa fi dararaan lammiilee Oromoo Jijjigaa fi naannoo san jiraatan irratti raawwatame kan firri jalaa ajjeefame osoo gumaan hin kennaminiif namoonni qe'eef qabeenya isaanirraa humnaan buqqifaman osoo qabeenyi isaaniin deebi'iniif haadha fi abbaa warraa gargar bahan maatiin ilmaan isaanirraa gargar bahanii fi kanneen du'aaf jireenyi isaanii wallaalame osoo hin baramin wayyaaneen yakka ifiif duuba taa'ee hojjete kana tooftaa biraatiin bira dabruuf yaalii walirraa hin cinne godhu irratti argama. Rakkoo hangana guddatuu fi buqqa'iinsa lammiilee dhaqqabsiise kana dhiisi namni akka dhuunfattuu yoo wal lola tahe ija seera fi aadatiin gulantaa irra deemu qaba. Tartiiba kanaanis qaamonni lameen wal lolan yaada kennatuun gorfamuu yookaan sadarkaa adabatti deemuun rakkinichi furamee nageenyi waaraa bakkatti deebi'a. Adurreef taphaa hantuutaaf nafa akkuma jedhamu laala fi dhukkubbii isaa garuu kanuma argeetu beeka. Lammiileen Oromoo Jijjiga keessaa qe'eef qabeenya isaanirraa buqqifaman waan isaanirraa gahee bifa kanaan yoo dubbatan kanneen sodaa fi maal na dhibeen rakkinicha qixa sirrii taheen murtii haqaa akkan arganneef olola nama dagu gaggeessaa jiran maal jedhu laata. Dhugumatti nagaa kan jibbu hin jiru. Garuu rakkoo namarra gaheef inni rakkoo geessisee adabamuu fi inni rakkoon irra gahee garaan akka araaramuuf arraata dhugaatiin dubbatuu fi murtii haqaa laatuun garuu inni miidhame akka dhinu taasisuun nagaa boora'e bakkatti deebisa. Irra dibni wayyaanee kun garuu ammallee dhuka'aan biraa akka awwaalamu taasisa. Dhalataa godina Harargee lixaa magaalaa Asaboot kan tahe dargaggoo Muhammad Yusuf seensa magaalaa Jijjigaa irratti gochaan gaddisiisan kun irratti raawwatame. Yakka biraa dalagee osoo hin taane Oromummaa isaatiin ummanni Oromoo lola sanyummaa irratti hundaa'e naannoo Somaaleerraa isa mudate kana Somaalotaatu nurratti bane amantaa jedhus hin qabu. Kun shira wayyaanonni ummata lameen obboleeyyan tahe Oromoo fi Somaalee jidduutti rakkoo boruu uumuuf akka tooftatti itti gargaarame tahuu sirritti beeka. Halkaniif guyyaa nyaata yoo nutti guuranillee nyaanni nutti goruu hin jiru. Sababaan isaa ilmaan Oromoo 200 tahan achitti nu jala hafan.
kan du'e namni dhiiga nuuf baase hin jiru kan hidhamellee namni nuuf baase hin jiru kanaaf nyaata fi dhugaatillee nutti goruu hin danda'uu jedhu lammiileen kanneen halkanii guyyaa nu buuranillee wanni nu goraan jiru maalum nutti gorre ilmaan keenya hadi jigatti namni dhibba lama nu jala haqa du'e namni dhiiga nuuf baase hin jiru hidhame namni nuuf hiika hin jiru saniifuu nyaataa dhugaatiin nutti gortuu nuti amma namni sanii oomisha nyaataa dhugaatiin eeyyen namni yoo dhukkubsate qoricha argatuu qaba kan du'e ammoo awwaalamuun dirqiidha kan ajjeese seeraaf dhihaatunis haquma kan wallole ammoo araaramuuf dhukkubbii isaa haala ittiin ibsatu argachuu qaba obboleessi kan kee yoo si jalaa ajjeefame yoo hidhame yookaan ammoo qaamani yoo adda baate osoo isa hin argin dhugumani jaalatte yoo tahe nyaanni sitti goruu hin danda'u dargaggoon oromoo kunis waan isarra gahee fi gochaalee lammiilee oromoo irratti raawwatame yeroo yaadatu ibsuu yookaan dubbachuullee hin dandeenye jijjiga Itoophiyaadha je'eetiin dhaqe malee biyya biraa taate hin dhaqu ture jechuunis gaabbii isaa ibsa mee walumaan haa ilaallu dhugaan kanuma magaalaa jijjigaatu oggaa yaadutti sila biyya ambaa taate hin deemu ture Itoophiyaa waan taateef jechaan deeme malee sila biyya biraa biyya alagaa taate hin deemu bandiraan alaabaan oromoo Itoophiyaadhaa jiru waliigala federaalaa dastuurri Itoophiyaattis akka haatutti lammii tokkorra hin caalu afaan tokkorra hin caalu ilmi namaatiif ilmaan oromoo hedduudha biyyuu poolisiidha biisuun jira jalatti galtee harkaa jirti yaa ani ni jaalladha itti yeetanaaf nabbiin ragaadhaa kan hin arginu mattaaqaa kiyyoo wandireedhaa jechaan an dabuu bijee harkaan isaanii bee oromoo miti jeeti harkaa bee harkaa ija xiyyaadhaa kan na biratti ajjeesan cootiraaf qabaa galatoon mucaa jaanii tokko fa'aa bandira Itoophiyaa jalatti odoo sirri Itoophiyaadhaa kun biyya hundaaf walqixxummaadhaan sabaa sablammoota uummata Itoophiyaa walqixxummaa mirgaa isaanii mi'eeyina dastuurri odoo addunyaa irratti kaa'amee jiru namni bandiraa jala qalamaa jira oggaa nuti uummata jalaa dheessinee biyyuu poolisii yookaan mabattanaa isaanii takka jala oggaa seenne isaanis waliin nu tuman kamii diinaa kamii mootummaa addumaanuu wallaallee jiru maaliif seete hedduudha namni saqalame kamiidhame harakkate amma warra as jiru warra xiqqaadha warra xiqqishaa harka dhibbarraa hangam fagaatu harka diidanii qaba namni ganaadha yoom dhufan wanni hubatamuu qabu garuu Itoophiyaa Oromoof diina taate keessatti ummanni Oromoo kana caalaa alagaan dhumatuun hidhamaa saamamaa fi qeef qabeenya isarraa buqqifamuun dhaabbatuu qaba ganna 8 jijjiga keessa jiraatu isaa kan ibsu namni kunis rakkoo mataa isarra gahe akkanatti ibsa jijjiga ganna ni aan tamika jiraata amata 8 ga gaana chikan nama ni tan sarra gahe nama baani ga manta maatiin tiyaatu filma dubaatu ni chinna daatu akasitti manni akkuma mana gaagabbeetti mana tokko jetti qabsiisanii osoo manni sanchidamu jiru osoo jeetu inni mana kiyyarraa fi hoggaan gaffii achitti manni na eegale hoggaan ifi na eegale nuti kun nama sadii kadhawame nama sadiin qaneechu as fudhaniiti isin madoon asitti mana kana duuba taa'anu janiiti mana duuba wanni nu godhanii achin nu ashaganii ummanni lallaabaa nagala fiiguu dadhabe nagala rakkoon alagaa gara jabeessan irratti raawwatamus foontu fooniif hadooda akkuma jedhamu dirmannaa ummanni Oromoo erga gara Oromiyaa deebifamanii godhaafii jirus lammiileen buqqaan kanneen galateeffachuun qofti nutti ulfaataa jiru rakkoon keessa qaxxaamuranii Oromiyaa dhaqqaban sammuu isaanii boqonnaa dhoowwus gargaarsi sabni isaanii bal'aan keessa fi alatti argamu godheef garuu isaan tasgabbeessee jira dabareen tunis bakka irraa buqqaatee fi haala ulfaataa daa'imman isii waliin keessa qaxxaamurte haala gaddisiisan ibsiti Ganama subirri baaqaale uleen musteen jechuudha. Eessatti magaalaa tam? Magaalaa irra keessa. Amma ganama subirri nagaree rabshaan nagaree ulumaa nagaree mushanan. Amma ijoolleen xiyya mataa nama afurii magaalaa keessa fadee guyyaa salphaa. Nutumanii as makiinaa keessa makiinaa nu fidan jechuudha. Ijoolleen xiyya kan san baqataa akka ilmaan
Isaanii karaa fi guddina walii qabee birdaana keessa jira dhaqee fure. Ijoollee makiinaan sadii irra murte. Makiinaan lama ni dhufte makiinaan lamaan sana gubii jeenii maa sadii. Abbaan biyyaa kana waliin nu qabe san kaan sabsabaa dhagee walii qaba. Kaan immoo uleen sun tumanii makiinaa irra fe'anii. Nuti Oromoon nama dhibba sadii nurraa qalte kaan harma murtee kaan tusuu. Yakkisuu kanneessan mukaan ija nama keessaa baasus bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti lammiilee Oromoo irratti raawwatamuu isaa lammiileen achirraa buqqa'an ni dubbatu. Erga dhufanii galma kanatti naqamanii gargaarsi karaa koreelee jalqaba ijaaramanii kennamaafii ture dansaa tahuu fi erga koreen sun jijjiiramtee as garuu rakkoon isaan mudataa akka jirus lammiileen kanneen komataa jiru. Gargaarsi dhufaa jirus gara buufata poolisii geeffamaa akka jirudha lammiileen kanneen komii dhiheessaa kan jiran. Hawaasni gargaarsa bahanii gargaarsa tajaajila hedduu godhu turanii egaa isaan baamboote tajaajilli jiraatan gargaarsa wani nu godhamu jiru hin jiru. Isaanii miti uummata gargaarsa fidu jira. Makiinaa fe'anii waa hunda fidanii asitti hoquudhaa buusanii fuudhanii mana poolisii geessan. Uummanni kun ulaa jiru maaliif gartee akkana gootanii maaliif akkana gootan jennaan tasaraa jiruun naquu isinuu gabba'uu qabdanii yoo gartee kana jettan taate isinuu gabba'uu qabdanii wanni isanii wanni isin naqu akkamitti nuun naqiin jechuudha ani fa'aa walaa harkaa wal jenna gubbaa tokko kanaafuu nuti amma illee borullee uummata keenya ammaas kan diina keessa jiru warra gartee hidhamee hidhaa jiru jijjiirraa jiru wacaalee jiru bakka hundatti hidhamee hidhaa jiru. Kan uummanni taphachuu jiru kana jira. Nyaata dhugaatii bichaan ta'e san uummanni keenya kun akka gartee mangistiin gartee takkaawwan takka laalanii uummata kana diina san keessaa nu baasan takka bakka san takka nagaan nu godha kanafaa nu godha jennee dubbanne beeku. Kanaafuu gartee kan hundaa waan nu godha hin agarree nuti bakka walii qabannee taa'uu jirra. Waan biraatiin waan kaardii takka nama abannee bisannee beeksisa keenya kan diina keessatti nurraa hafeen dubbifnu qabnu. Summunii takka. Nyaata dhugaatii yeroodhaan isin kan nama jira. Wanni birsilaatan yeroodhaan nama kennamu hin jiru ammas ganama kana faca'ee namni nyaata hin jiru. Kana fidan amma guyyaa kudha lama. Guyyaa kudha lama eegan feegan kan amma sirraan seeran tokko rabbi naan tingin gaaf. Bukan umat sahabat Abdullah wawun terkenal seran untuk Rabbi nang umat Oromo Allah sebut Rabbi ngade aku Rabbi jago tulisan agau jadi saya lebih akan balu hinjar gargaarsi ummata haala gaddisiisan buqqa'e kanaaf keessa fi alaan godhamee fi godhamaa jiru karaa sirrii tahee fi haqa qabeessan lammiilee kana daddaffiin dhaqqabuu qaba. Lammiilee haala gaddisiisaa keessatti argaman kana hin dhaqqabu yoo ta'e kanneen hannaan oolanii bulan harka keessa harkaan galfannes iggitii itti godhuun barbaachisaadha. Komiin buqqaatotaa daddaffiin qoratamee kanneen yakka kana raawwatan seeratti dhihaatunis gargaarsi kun bifa amansiisaa taheen lammiilee kana akka dhaqqabuuf gargaara. Ummata Oromoon garuu galata keenya nuuf gahanii jiru lammiileen buqqifaman kanneen nutis gargaarsi ummataaf arjoomame komii tokko osoo hin kaasin daddaffiin lammiilee buqqaanii haala ulfaataa keessatti argaman kanneen akka dhaqqabu yaadachiisa. Namoonni dirqama kanarratti bobba'anii jiran komii jiru kana qulqulleeffatanii sirreessuu fi rakkoon fi dhiibban dhimma gargaarsa irratti fuulleffatu karaa mootummaa wayyaanitiin ni jira yoo ta'e daddaffiin ummatatti saaxiluun dirqama lammummaa keessanii bahaan dhaamsa keenya. Ummanni buqqa'ees gargaarsi ummatarraa isaaf taasifamaa jiru qixa sirrii taheen isa dhaqqabuu isaa ragaa bahuu fi rakkoon ni jira yoo ta'e carraa argate maratti dhimma bahee ibsatuun murteessaa tahuun cinatti saamtotaa fi kanneen bolola maallaqaa qabanitti karra cufu. Qophii kana qindeessee kan isiniif dhiheesse ani Badrii Yuusufi waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jecha horaa bulaa. Dan itim ikam tu malakon si oda alis biang taba kanin itim tadatu itu ormia janin jeruk abdatu biato badatu magar situ hunda
Ormani kufa hada beila tota. Hada beila tota.